Ajajni izzi bahaa miseensota isaa ji'oota lamaan dabraniif giddugala leenjii izdichaa keessatti leenjisaa ture eebbise. Gamtaan galaana diimaa biyya Masriitiin shiramee Saa'udii keessatti shaakala eegale. Warshaan waraqaa Niksaan mukkeen bosonaa fi yuukaaliptas irraa waraqaa oomishuuf qophii xumure. Namoota karaa onlaayinaatiin diinagdee Itoophiyaa ajjeesan irratti tarkaanfiin fudhatame. Damee qonnaa fi industirii Itoophiyaa guddisuuf qonni Jibirii itti fufe. Itoophiyaan bara 2027tti yaa'ii jijjiirama haala qilleensaa addunyaa akka keessummeessitu murtaa'e. Kun sagantaa oduu Oromoo Voice Media irraa guyyaa guyyaan isiniif qophaa'u. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Oromoo Voice Media. Kanneen hangafoota oduutii Arrastan Mahammad amma oduu bal'inaan. Ajajni izzi bahaa miseensota isaa ji'oota lamaan dabraniif giddugala leenjii izdichaa keessatti leenjisaa ture eebbise. Itti aanaan ajajaa deeggarsa tajaajila lola bahaa Meejar Jeneraal Fiqaaduu Tsaggaahee ibsa kenneen izzi naannoo Amaaraa fi bahaa Itoophiyaa keessatti bobbaasuun ergama heera mootummaa bahaa jiraachuu ibse. Izzichi qajeelfama osoo qabsooynuu leenjina osoo qabsooynuu leenjifna ja'uun leenjii walitti fufinsa qabu gaggeessaa jiraachuu fi bu'aa hojiirra oolmaa ergama isaa dabalaa jiraachuu hime. Eebbifamtoonni irraa ergama raayyaa ittisa biyyaa bu'aa qabeessa taheen hojiirra oolchuuf gumaacha guddaa kan godhan tahuu ibsuun shiraa badaa humnoota farra Itoophiyaa alaas ta'ee keessoo kan nagayaa fi misooma biyya keenyaa hin hawwine jalqaban fashaleessaa jiru waraana keenyaaf dandeettii dabalataa akka uumuuf amantaa guddaa akka qaban ibse. Ajajaan giddugala leenjii ajajaa bahaa Koloneel Alii Saayid akka ibsetti leenjifamtoonni kun turtii isaanii keessatti dandeettii qaamaa dhaabbii waraanaa fi leenjii xiinsammuu fudhachuun dandeettii horachuu isaanii ragaa bahe. Gamtaan galaana diimaa biyya Masriitiin shiramee Saa'udii keessatti shaakala eegale. Walta'iinsi biyyoota galaana diimaa kan Masrii fi Saa'ud Arabiyaan ijaaran shaakala waraanaa waloo maqaa Ridweef 8 jedhu moggaafachuun kaleessa Saa'udiitti eegale. Shaakalli kun humnoota galaana Masrii, Saa'udii, Joordaan, Suudaan, Yamanii fi Jibuutii hirmaachisee hojii waloo humna galaanaa karoorsuu balaa galaanaa qolachuu kan jawe irratti xiyyeeffata. Walta'iinsi kun bara 2020tti ijaarame. Miseensonni isaa Eertiraa, Suudaan, Soomaaliyaa, Jibuutii, Joordaan, Yaman, Masrii fi Saa'udiidha. Masrii fi Suudiin ajandaa kana dura bu'anii kan gaggeessan yoo ta'u kanaan ammoo Itoophiyaan moggatti dhiibamte. Akka ambaasaddar Deenaa Muftii ja'utti Masriin Itoophiyaa dirree dippiloomaasii fi diinagdee irraa fageessuu barbaaddi. Itoophiyaanis shira kana karaa dippiloomaasiin dura dhaabbachuu akka qabdu ibse. Naannoon galaana diimaa kan daldalli addunyaa irra qaxxaamuru yeroo kamuu daran ammaan tana bakka humnoonni addunyaa itti dorgoman ta'ee jira. Shirri gamtaan Masrii fi fakkeessitoota isiitiin shirame kun daandii daldala addunyaa guddaa kana irratti sochii daldalaa danquu fi biyyoonni bilisaan daldala isaanii gaggeeffachuu irratti dhiibbaa uumuu akka hin oolle xiinxaltoonni ni dubbatu. Warshaan waraqaa Nikson mukkeen bosonaa fi yuukaaliptas irraa waraqaa oomishuuf qophii xumure. Warshichi waraqaa Nikson oomishaalee waraqaa adda addaa yuukaaliptasii fi oomishaalee mukkeen bosonaa biroo irraa gabaa biyya keessaa fi alergiif dhiyeessuuf kan qophii xumure ta'uu ibse. Itti aanaa muummicha ministeera Itoophiyaa kan tahe Tamasgeen Xurunaa daawwannaa warshichatti taasiseen hojii warshaan siraamikii baajee siraamiksii biyya alaa kan biyya keessaatiin bakka buusuu ja'uu fi industirii paarkii nyaata walmakaa jeer kan xaa'oo nyaata soorata nyaata beeyladaa fi zayita oomishuuf hojjetaman tahuu akeeke. Daawwannaa kanarratti hoogganaan mootummaa naannoo Amaaraa Araggaa Kabbadaa, ministeerri industirii Malaakuu Aleebel, ministeerri dhimma hawaasummaa gorsaa muummicha ministeeraa Daani'eel Kibratii fi qondaaltonni olaanoon federaalaa fi naannoo biroos argamanii jiru. Namoota diinagdee Itoophiyaa ajjeesan irratti tarkaanfiin fudhatame. Tarkaanfii fudhatame kana keessatti lammiileen Chaayinaa hedduminaan kan argaman hoggaa ta'uu daddabarsa maallaqa hawaalaa seeraan alaa irratti tarkaanfiin cimaan fudhatamuun dhagayame. Baankiin biyyoolessaa tarkaanfiin qindaa'aa fudhate kun sirna hawaalaa cimsuu fi amanamummaa faayinaansii eegsisuu dandeessisaa ja'amee jira.
Tarkaanfiiwwan kanneen faddaaltotaa fi dhiyeessitoota maallaqa sirna faayinaansii Itoophiyaa fayyadamuun gochoota daddabarsa maallaqaa daangaa ce'an irratti tarkaanfii seeraa fudhachuun kan hammatu tahuu baankichi ibse. Kana malees amanamummaa sirna faayinaansii eegsisuu fi ce'umsi sharafa alaa karaa seera qabeessa iftoomina qabuu fi idileen gaggeeffamuu isaa mirkaneessuuf tattaaffii taasifamuu kan agarsiisu tahuu eeran. Tarkaanfiin kun qaama daddabarsa hawaalaa seeraan alaa ittisuu ta'uu kaasuun qaamoleen dhimma ilaallatu waliin ta'uun qaamolee sirna faayinaansii Itoophiyaa kaayyoo hin malleef fayyadamuun barbaadan adda baasuun tarkaanfii fudhatuu kan itti fufu ta'uu hubachiisan. Tarkaanfiiwwan yaa'insi hawaalaa alaa adeemsa idilee hordofee akka gaggeeffamuuf gargaaran cimsuu fi gama baankotaa fi daddabarsitoota maallaqaa hayyama qabaniin dhiyeessiin sharafa alaa gahanii fi walitti fufinsa qabu jiraachuu mirkaneessuuf cimee kan hojjetu ta'us ibse. Tattaaffiiwwan kanneen walga'iinsa hawaalaa karaa si'ataa fi iftoomina qabuun akka raawwatamu taasisuu fi tasgabbii dinagdee biyyattii akkasumas galmoota misoomaa milkeessuuf kan xiyyeeffataman ta'uun ibsame. Damee qonnaa fi industirii Itoophiyaa guddisuuf qonni Jibrii itti fufe. Jalqabbii biyyoolessaa ta'ee damee qonnaa fi industirii Itoophiyaa guddisuuf qonna Jibrii itti fufinsa qabuu fi haaromsa tahee oofaa jira. Sagantaan kun Peediram Jaansheeriin kan hundeeffame yoo ta'u, waldaa Jibrii Itoophiyaa fi mootummoota naannoo waliin ta'uun hawaasa naannoo humneessuu sirna iikoo naannoo deebisuuf diinagdee geengoo ta'ee dagaagsuuf hojjeta. Naannoo Affaaritti kan socho'u jalqabni kun qonna haaromsa oomisha huccuu fi magariisa gammoojjii walitti makuun sirna iikoo industirii of danda'ee uuma. Faayidaa hawaasummaa kanneen akka mindaa haqa qabeessa misooma hawaasaa fi hammatamuu dubartootaa fi dargaggootaaf dursa kenna. Galmoota misooma biyyoolessa Itoophiyaa fi bu'uuraalee daldala naannoo waliin kan wal simuu Koton Village Itoophiyaa dhaabbilee idil addunyaa waliin ta'uun guddina dinagdee itti fufinsa qabuu fi naannoo deebisanii dhaabuu deeggara. Itoophiyaan bara 2027tti yaa'ii jijjiirama haala qilleensa addunyaa akka keessummeessitu murtaa'e. Itoophiyaan bara 2027 yaa'ii jijjiirama haala qilleensa addunyaa akka keessummeessitu pirezidaantiin yaa'ichaa kibxata har'aa miidiyaa Rooyitersiif mirkaneesse. Filannoon keessummeessituu yaa'ii jijjiirama haala qilleensaa 31ffaa bara dhufuu gaggeeffamuuf ammallee waliigaltee xumurarra hin gaamne. Haa ta'u malee yaa'ii bara 2026 kanaaf biyyoonni akka Awustiraaliyaa Turkii saganticha qopheessuuf wal dorgomaa jiru. Awustiraaliyaan yoo carraa kana argatte odola Paasifikii waliin ta'uun yaa'ichaa akka qopheessitu beeksifte. Kunis bakkeewwan jijjiirama qilleensaaf addunyaa irratti baay'ee saaxilamoo ta'an keessaa tokko jahamuun addatti ilaalamaa jira. Biyyoonni hirmaattota konferansii bara kanaa gaggeeffamaa jiru konferansii bara 2027 magaalaa guddoo Itoophiyaa Finfinneetti akka gaggeeffamuuf guyyaa jalqabaa yaa'iin jijjiirama haala qilleensaa 30ffaan taa'uu jalqabuu yookaan wiixata kaleessaa waliigaluu isaanii pirezidaantii yaa'ichaa Andarree Korriyaadoo Laangoo ibsan. Dabalataanis filannoon kun ammallee sirna itti raggaasifamuu qabaachuu ibsuun kunis guyyaa har'aa raawwatame. Jillee biyya industirii guddatteerraa hirmaate tokko maaliif rakkoon akka uumamuu tilmaamuun akka hin danda'amne Rooyitersiif himee jira. Itoophiyaa fi Naayijeeriyaan sagantaa bara 2027 qopheessuuf baatii fulbanaarraa jalqabuun Itoophiyaan kaadhimamtuu konferansichaa akka taatuuf manni marii biyyoota Afrikaa sagalee guutuun murteessuu isaa maddeen Rooyitersiif himan. Walgaheen jijjiirama qilleensaa haala qilleensaa kun addunyaa biyyoota garaagaraa irra naanna'ee kan gaggeeffamu yoo ta'u, konferansiin bara kanaa magaalaa Amaazoon Beelam keessatti gaggeeffamaa jira. Filannoo keessummeessitoota bara dhufuu garee Awurooppaa dhiyaa fi kanneen biroo keessatti ji'ootaaf gaggeeffamaa kan ture yoo ta'u, Turkii fi Awustiraaliyaan keessummeessituu sagantichaa ta'uuf tattaaffii cimaa taasisaa jiru. Korriyaadoo Laagoon akka himanitti biyyoonni garee Awurooppaa dhiyaa keessa jiran dafanii akka murteessan wiixata kaleessaa dhaamsa dabarse. Yoo dafanii murteessuu baatan ammoo konferansiin kun biyya teessoo dhaabbata qilleensa gamtaa mootummootaa taate Jarman magaalaa Boonitti akka gaggeeffamu ibse. Eegaan kabajamtoota hordoftoota Oromoo Voice Media oduu fi odeeffannoon arraaf jennee walitti qindeeffanne kan hanga ammaa ture sagantaa biroon hanga walitti deebinu nagayaan nuuf tura.